rabbiin gartee nama haati gartee ilmoo jalaa miidhanii balleessan du'aa inni siin qe'ee balamti ilmoo takkitti jalaa gartee balleessitaniiti rabbiin umrii teessanillee asirratti hin jiraachisin sooshaal miidiyaa kan keessa rabbi subhaanahu wa ta'ala isin haa fuudhu gartee hin danda'a nama lafti jibbitee qabrii keessaa baastu rabbi isin haa godhu gaafa awwaalamtanillee kanuma isinitti kadhannaa beeka. Nabi Muhammadiitu gartee hayyame akkaataa hundattuu karaa shari'aa hundatti wal gartee waan nuti goonu takkitti matana gara biraatiin safaaraa hundatti mootummaa qabdan jara keenya hin qabdan waan isiniin jiru warra asirra teessan nama 900 kanaan wahuma takka abbaan fedhe ganda feete ganda biran dhaabbatin joollee arsiitiin jedhin joollee harargeetiin jedhin joollee wallootiin jedhin zaalima mujrimtoota gartee ummata saba keenya ta'uu nuti hin beeyne ummata afaan keenya dubbataa malee gartee saba kana amantii isaan beeyne ummata kana malee gandaan xilaanni gartee biyya arabaa tana amantaa adda addaa qaba. Sabaa fi sablammoota adda addaa faca'ee guyyaan baatana keessa jira ganda keetiin walitti hin galchin hin fidin abadan hin fidin gartee nama lubbuu namaa fiide lubbuu saniif jettee nama biraa hin qabin ani ganda kiyya obboleessa kiyya yoo taate wallaahi inni irraa qulqullu ganda irraa qulqullu abadan osoo gartee fannoon baanan amaarri baanan oromoo miite an amaaraa wajjin dhaabbadha malee oromoo wajjin dhaabbadhu takka tana beeka abadan hin dhaabbannu wajjin nama gartee miidhamaa bira dhaabbanna malee kan nama miidhu bira dhaabbannu gartee unsur akhaaka zaliman aw mazluman jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gartee obboleessa kee miidhamaa tumsi jedhan gartee isa miidhameef tumsina kaan harka qabna gartee akkanatti waliin jiraanna jennaan isin diddanii walitti taaptaap gootanii walitti sheer gootanii nama achi fiddanii teessanii itti yattan jechuu rabbiin isa waan dhokattuuf mul'attu hundanii harka rabbi gartee kadhannee irraan dhabnu yaa kan miidhamte gartee kan gartee miidhamaa jirtu gartee rabbi keetiin kadhadhu rabbi subhaanahu wa ta'ala zaalima gartee hin dhiisuuti du'a akka tasaa harmee yaa jara keenya ilmoo isin ajjeeftan tun ilmoo takkitti sanfa qabaachuu mala harmeen isii abbaan isii maybe ilmoo yataamaa ta'uu mala maybe ilmoo isaa biyyatti dhiisee gartee haadha manaa qaba ilmoo isaatiin nafaqadha jedhee jireenya gartee akkuma ati baatetti firraa hin jijjiira jedhee deema akka itti baate yaadadhu ati irra akkanatti gartee lubbuu nama keessaa baatu karaa kan akka itti deemte akka itti miidhamaa dhuftee bakka san geessee yaadadhu biyya arabaa tan akka itti geesse akkasumatti baatee isiilleen dhiiraa fi dubartiilleen hundinuu gartee filannoo haadhaa fi abbaa osoo haati akkaan jaalattu osoo sila haadhaa fi kunuunsuu jaalatu haatilleen osoo jaalattu maal gootiree rakkina miskiinummaa biyyaan baateenya biyya teenya tanaa qabaa kanaan gartee ergatte biyyaan baa ergatte waggaan kana booda hin deebi'e osoo jedhu gariin hin deebine karatti du'e shiftaadhaan ajjeefame shiftaan warra akkanaa dalagu rabbiin isaan haa qabu zaalima kan rabbiin akka qabe gammachuu jireenya isaanii keessa rabbiin hin kaayin ni danda'a barakaa umrii isaanii keessa rabbi subhaanahu wa ta'ala hin danda'a hin kaayin mana isaanii keessa hin kaayin fuuldura isaanii rabbi subhaanahu wa ta'ala hin tolchini rabbiin qabrii malee rabbiin gartee isaan awwaaluu deema yeeyyiitu isaan nyaata yaa rabbii kiyya akka furatti fudhannu gartee jara kana waan akkanaa raawwate kana ni argita dhokatuus ni beeyta alladhi ya'lamu sirra wa akhfa gammachuu jirtan wallahi nama gaddisiisa waan imimmaan silaa dhiisiitii gartee dhiiga nama boochisu mee obboleessa kee yoo taate osoo kaduuta tokko waliin dhalattee taate akkana kan irra raawwatan taate hin raftaa jara keenya akkana jettee waan kana tokkitti tana qofaan arkina waan akkamtu raawwatamu jira rabbi callaatu beeka jechuu heddu viidiyoo olii arkitee garee qabdi wanti wasaappiidhaan teelegiraamaan waa hundaan qabdi jara keenya akka gandummaa jaaramtee deemti. gartee gandan bakkan buutu ammoo jara keenya tuni shiftaan niis hin dalagattu nama gudeedu lubbuma namaa saamtu hattoota gartee daangaa irra jiru kana gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala daangaa san irra jiranii rabbiin daangaa biyya lafaa kanarraa isaan haa fuudhu takkituma tanatti karadha hin awwaatamti wallahi du'aa inni awwaatamti rabbiin hedduun keessaa kaase bakka tana jiraniin argine warra akkas nama godhuu ture sanuu asiin dura ammaa saaretti abdeetii taate lubbuu namaa kallattii irratti qalutti dhufte. akkamitti falooqot nama gartee ati akkaawuntii isaa beeytu suuraa isaa beeytu ganda isaa beeytu arra fidaan jiranii jara keenya kun asirra fuudhaa safaaraa kannaa safaaraan ni dadheeti yoo akkam safaaraan godhuu baatte eessa abbaa isaatiif deema biyya tana gaafa tokko haadhaa fi abbaan numa argiti. Taabiraatii miti beeka ummatuma keenya daangaa gartee Yamanii fi Soomaaliyaa fi gartee Suudaanii fi lafa Arabaa kana. Jazira Arabaa tana keessa guute akkana wal godhu jira maal san qofa gartee fitinaa biyya bahee biyya nagahaa biyya Makkaa balleesse biyya gartee Madiinaa balleesse biyya Arabaa balleesse maqaa Itoophiyaa balleesse bar
hedduu bar maqaa Itoophiyaa balleessee har'a Itoophiyaan gatee zamana alaaqaa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hijiraa bara Nabi Muhammad irraa eegalee sahaabota taabit hanqanuun baatutti ummanni gartee ardii Habashaa keessa jiraatu kun Itoophiyaan akkaan jaalatamti bar imaamummaaf dalagaadhaaf bar mu'azzinummaadhaaf waa hundaaf amanamoo barbaachifti. Har'a gartee san hunda gartee qulqulleessitan balleessitan. Farshoodhaan biyya isaaniis balleessan. Ejjaan balleessan waa hedduu haraama uummata Arabaallee barsanii maqaan kun badee gartee Itoophiyaa eenyu dhaga'uu barbaada abbo. Har'a waan fokkottu nuti dhaga'uun barbaanne tarabbiilleen hin barbaanne nabiichilleen hin barbaanne kana nutti fiddanii Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin danda'a harkumaati nama ajjeefte saniin Rabbiin subhaanahu wa ta'ala harkuma namaatitti galuuf teessaa beeke wakamaa tadiinu tudaan waanumati dalayde si dalaguuf ta'an guyyaa qiyamaatilleen. Gartee nama gaarii dalage gaarii malee hin taaneef gartee nama hamtuu dalage hamtuu malee hin taane gartee lubbuu namaa baaftee guyyaa qiyamaadhaa gartee dhiiga isiidhaa waan kafaltufirraa eegi jara keenya gartee sahabaa seenaa bar seenaa Nabi Muhammad biratti argameetu jira bar lubbuu gartee osoo laa ilaaha illallah jettu nama rokutee gartee wanta miidhee gartee ajjeesefaa jira bar ajjeese rasuulli guyyaa qiyamaa salawaatu rabbii wasalaamu alayhi gartee meeka لا إله إلا الله تنا مي أكم وتود إم تجرين قويا لا إله إلا الله سيمر متنا ما لا إله إلا جو ربي صدادو نما سينجو أجيسو جرتابو قويا كيما أكم وتود إم تبلي سكو بليتي تانتو أني وابي تاني في سنة تيمو تنجرو ومنو ما نسندوكا ديم سنو فلورة سنقو ركونو هذا بيجنا تو في مالي إسن نما متنا أمما كي سنجرتان نمني غافا لبو بكسان إنجي غرتي ajjecha namaatitti dhiiga namaatitti dabre namummaa keessaa bee bartee hayawaana keessaa bee bosonatti yoo galee gartee bineensota wajji jiraate malee nu wajjin hin jiraatu zaalima rabbi subhaanahu wa ta'ala nu keessaa haa baasu gartee haadha gartee ilmoo kana gartee dhabde rabbiin sabrii siif haa kennu arrar ammarraa if eegaa jara keenya oromoorraa eeguun geesse lubbuu teessan of eegaa gartee bakka deemtan laalladhaa hiriyaa keessan laalladhaa ama waliin dalaydan laalladhaa rabbiin ajaa'iba quduraa isaan haa argisiisu fiifuu beelaa biyyaa bahe Harargee bakkan buutuu Arsii bakkan buutuu Baalee bakkan buutuu jaa itti himaa jara keenya shiftaan zaalimni zaalima walii gallee osoo obboleessa keetillee taate naam soo kaleessa jechuun sa'a hedduu asaa olle ustaazeer maaliif jennaan waan kana wal beeyti amma fakkeenyaaf namni waa balleessaa nama qalaa muka wanta akka waan hin taane raawwachaa zulmii dalagaa yoon sitti ergee ati amma fakkeenya haasaa'uun nu dhibeewu maaliif jennaan nama meeqa kaasirratti waa balleessuu ture daangaa islaamummaa tarkaanfate waa hedduu lubbuu namaa akka godhuu turan waggaa meeqa argaa jirraa miti feemasa taane as keessa jiraachuutti hin jirani aboluun kabeeytan ganda balbaleessaa mana isaanii kamaatii isaanii beekan jaran yoo akkam waa godhuu dadhabdan suuraa isaaniiti yoo jibar afaan adda addaatiin haasofitanii gallakkisanii harmee isaa yoo lubbuun jedhe yoo jarri kun haadhaaf ebbaa kan qabaatan taate firoottan yoo kan qabaatu taate hin argan miidiyaa Itoophiyaa akkamitti Itoophiyaa keessa jiru akkamitti miidiyaa tokkorra dhaqee OBN irratti OMN irratti akkamitti dubbachuu dadhabe suuraalee nama kanaa gadi lakkise ofii walii jirana akkamitti community kannuu dadhabe akkamitti community'n fuutee safaara kannuu dadhabde silaa arra Arabni beeke ifi wal fixu jira malee silaa arra gartee Itoophiyaan nama Arabaa kan ajjeeftu taate kammiitu taate qaata gartee kallatti jiranitti guyyaa sana qaban akkami qaban location GPS bilbila tookiidhaan dhufaa jiran kallattii laayifii dhufuu jirti ijoolleen shiftaan jabala gartee keessa teessee arraa miti waan kana wal fixu jirti waan kana raawwattuufis wallaahu aalam daangaan gartee si koomandootii fi afranqalloo Suudi Arabiyaa keessa hin jiru jarana hin jiru wallo dhufee tokko ammaa sirra kanatti ta'e ilmaan keessan qabadhaa jedha ilmaan kam qaban ilmaan Oromooti ilmaan kuni ummata dhukkubaan deemu zarinnatiin kun bar qabilaan tun litaarafuudha malee walitti akka itti gartee walitti dhaadatanii fi miti bar waan fokkottu ajooftuudha jedhanii bar booyilirra ajooti jedhan Muhammad ajooftuudha fa'inaa mumtina jedhanii ajooftuudha dhiisaa jedha bar faanta kan koo jalatti haa taatu jedhan waan fokkottu sana jecha baastee ijoollee musliimaa akkana godhu jirti jechuudha. Warre kana godhu jirus kutuma afurii bar kutaan biraa irratti dabalamtee takka Harargee takka Arsii takka Jimma takka Wallo kanuma keessa zoorti laa xawaafti kanuma keessa xawaafu jirti yoo akkam waa godhuu dadhabde waan kana gartee ati asirra fiddee ummata kana gartee mana isaanii seentee gartee yaa jiran viidiyoo arkeetan akka malee suuqannaa gara nama nyaattee yaa jiran ilma namaa takka aboobar nafxanyaan takka akkana nungoone bar waan isin dalagu jirtan Oromoon wal miidhuu malee takka nama biraa miidhuu faayidaa takka hin qabdu bar tanaaf rabbiin bilisummaa qulqulluu guutuu isiidhaa gartee aangoo harka keessan kaawuti deebar rabbiin
isin gandatti sila wal fixxan osoo aangoo waa qabaatte Harargeen si komandoo barbadeessitit takka si komandoon isa Franqalloo barbade takka Walloon gartee kutaa kaan rukutti jechuudha. Kanaaf Rabbiin aangoo tan isin irraa qabate jedhan waa hunda isin harkan keenya abbichuma dawaa isinii qaba isin abbichuu dawaa isinii qaba godaantee ifiifuu biyya gallakkiftee Walloodhaa deemtee Walloof qabsaa'uutti hin jirtu Harargeef si komandoodhaaf Franqalloo qabsaa'uutti hin jirtu biyyaa baatee horii namaatti isitaa bar sanuu gaala jala jirtaa bar maalati horiin si alaa badu arabni sin dhiifne bar lubbuu teessi baasu. Ijoolleen ilmaan maadaamii cafaquu hundaatu asirraa yaazoo zarraaf jetti ayizoo jetti daabboo quuftee taan filtara godhattee leenca keenya jettiin leenca Harargee leenca Arsiidha leenca Walloo jetti leenci Walloo gartee biyya jira malee gartee biyya Arabaatii maal godhaa waan nama jibbisiite bakka irraa saayii bakka itti dhaabu nama difdiira kana abaarsuma rabbiitii dawaa qabaaf yaa rabbii kiyya hin dandeessaa ummata akkanatti nama miidhu kan harmeen ilmoota akka qabdu kan haati gartee ija hin qabne fa'aa dhiisee biraa deeme kan qaama miidhamaa haadha ofii dhiisee gartee biraa deeme karaa irratti ba'ee bar nama waan san raawwatee miti bar nama si ajjeesee bar nama isa wal miidhe wal mukaan wal cafaqee miti bar miskiinuma karaa irra deemu tokko loqoda isaatiin naannoo isaatiin qabdee miitu kun dhiirummaa miti yaa gartee durii yeeshifta. Asirra nu dhuftee yaatii barsanuu as keessa jirti jedhan as keessa jiran isinumaa fida abalu galcha jettan maa qooda maal walii qabdan namummaan qabu amantiin qabu sabummaan qabu kuni gandan qabu kun akkanuma deema shiftaa yeeyyii waraabessa miila lamaatiif inni garaagarummaan qabu. Isin egaa indaa jattiin fiddee maraataa ofii maqaa islaamummaatiin yaamti sanuu maqaa ajaa'ibaatiin yaatii bar naman fakkaattuu gartee piroofaayila siitii wanta yoo laaltee qabsoo qabsaa'u jiru Oromoon bosona keessa jirti. TikTok keessa jirtu. Qabsoo maal as keessaa qabu firraa jireenya kan keetu firraa jijjiiruu hin dandeenye. Sumni huulii bartee namni si huulii dalaydu si kan nutti hin jirani. Qabeenyi keessa hin duroomsin maal godhattee jirtati daanguma irra teessee nama miidhuu dubartii gudeeduu lubbuu gartee ilma namaa kana gootee akkanatti gartee amma qalootti deddeebitan jechuudha. Shari'aan Islaamaa jihaada keessatti illee akkaataa gartee qabsoo itti godhan nu himte jira keenya nama lubbuu akkatti waan hin goone san dhiisii horii gartee yeroo qalatan illee gartee rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka itti qalatan ablee cuubee billaa qaranii lubbuu katti hin guraanne wanta godhudha jedhan isin amantiidhaan gorsuudhaan nu dadhabne ustaad amantiidhaan waan gorsaniin waan amantii qabdu waan hadiisaa fi quraanatti amantu gorsanii jechuu waan aadaa hin qabne saba hin qabne gartee hidda dhalootaa hin qabne jarri kun Oromoodhaa osoo hin ta'in namummaan isaaniitu nama shakkisu jira keenya. Waliigallee zaalima kana gartee daangaa TikTok kana keessa guutee feemasa ta'uudhaaf namni nama ajjeesuullee argine mataa bara kana yaa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Shahaadaa Arsiidhaa shahaadaa Walloo jedhanii Harargee jedhanii waan raawwachaa turan takka waan hin dhageenye takka wallaahi hin dhageenye akkanan takka mootu Ameerikaan okkara naman gootu jira keenya. Shahaadaa Ameerikaa qabadhu jettee Ameerikaan okkara sin gootu super power Israa'eel okkana sin gootu. Kuni obboleessa isaa foon isaa gartee ka gande isaa irratti kana dalagu. Oromoon kutaa kudha takkaan qubsuma lafaarraa qubachuu jirti gartee malee Oromoon kudha takka hin jirtu bar kutaadhaa kudha takka malee. Afaanuma Oromoo dubbanna bar abaacaa biraa qaba anaa fi gartee baadarri abaacaa sanuma qabnaa bar. Lakkoofsa itti lakkaa'uun illee sanuma qabnaa bar. Nabi Muhammad illee sallallahu alaihi wasallam san qabna. Shiftaan waa takka walitti hin qabnu jara kana. Waa takka walitti hin qabdan jara keenya waa takka. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa nabiyullaahi Nuh alayhi salaam ilma isaa kan gartee gudeeda duyda isaa keessaa ba'e bishaan isaa keessaa ba'e gaafa gartee daangaa rabbii didee seera rabbii didee abbaaf ajajamuu didee laysa min ahlika jedheen bar firraa baasaa jarri kun keenyaa miti jedha jara keenyaa miti jedha ani waan ganaatti qaba viidiyoo kana seenaadhaaf kaaya geeffadha seenaadha dhaggeeffadha seenaan lama. Namni gartee sagalee gartee yaani qabsaa'ee gartee bosona seenuu qofaa miti. Barumsaadhaan hawaasa isaatiif gartee qabsaawaa gartee waldaa keessaas masjida keessaas ta'ee TikTok keessaa illee ta'eef hawaasa ofiitiif lubbuu namaa baraaree nyaachisuudhaan sadaqaa gargaaruudhaan kallattii hundaadhaan qabsoon kallattii adda addaati. Dhaggeeffadhaa. Uummatuma sooshaal miidiyaa kana jiru dhaggeeffadhaa booda arguuf teessan. Isa qullaati waan hunda safuu amantii fi aadaa faalleessine waan rabbiin nu garsiisan hin jirtu asirratti. Qaama salaallee qabane argine nu argisiisan asirratti argine waan dhufuu deemu nama qaluu laayifii kallattii mubaasharaa qaluu dhufaa takka jedha raawwachaa jiran asirra fidanii sii qalani takka jedhi asirratti booda gartee namu ganda ofiitiif gartee leenca kan darbatu hin argitan booda
Baganuu qalte jedhanii Jechuun leenca kanani bara kannaniif. gorra'aniin argine maa gorra'ani. Argine bar. Waan jedhe gana gayyaati jechuu kiyya. Fitina amanni hundi kana. So leenca ganaa kannaaf fayya faranjii taa'ee gana deeggaraa dhaggeeffadha. Duraan dhokotee deeggaraa kallattii bahee gana deeggaruuf ta'a achirra teessee akka ilma namaa akka godhu jira yaa jiran numan argitanii. Nama lukkuu takkaa gartee lukkuu gorra uufuu namni sodaatu ilma namaa ka laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah jedhu bar lubbuudha bar wangeela keessatti illee kabaja qabdii bar. Wallahi quraana keessatti illee kabaja qabdii bar ibiddaanis naman gubinaa jedhani bar rabbi lubbuu kan fudhatu lubbuun rabbi irraa dhufte rabbi biratti deebite lubbuu rabbii fudhata malee abbaan fedhe nabiyyiin tokko haqa ittiin qabu haqa takka ittiin qabu. Arra hin ajjeeftaa kan nama ajjeesus fuula rabbii dhaabbachuu deemta. Ati rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyuma tanarratti biyyuma arabaa tan waan ati gartee lubbuu namaa miitee rabbiin nu argisiisuuf ta'a. Nabi Muhammad namni gartee lubbuu namaa takka gartee miidhee baasee ajjeesan addunyaa tanarratti bakka fedhetti nagaan hin jiraatu. Hirribni isaa hirriba nagaa hatii miti. Jireenyi isaa jireenya nagaa hatii miti. Deemsi isaa deemsa nagaa hatii miti. Beeki. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق يا ربين لبو ما تك كاملت نجسنا جرا سنوسي متى كان نجس لبو نما نجس شريعة إسلام جلت أجيفهم جرّكوني قرتي سير سير ربي كي جلت اللي الدنيا رت اللي تجافت ما سير موتهم ما برتيس gartee fuula rabbiititti illee guyyaa qiyaamaa gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala salphisuuf ta'a maal godha isa ajjeefame kana fidee ka ajjeese bira dhaabee maaliif ajjeefamte jedhanii barkaan xiqqeessuudhaaf wallahi hin gaafatamtan rabbiin irraa isin gaafatam ammoo sanirra kana aarsu ummata gartee dayyuus asirratti walitti qabame kumaatama lubbuu bakka nama itti bahu jirtu lubbuu sanirratti taa'ee lammiisaa gartee ababaa fi ilillii fi goobazii fi ashangullitti darbu maaltu siingee bakka san si dhaabbachuu jara keenya gartee bakka wallaalota bakka jaahiloota horii bar rabbi subhaanahu wa ta'ala horiin kun sangaa meedee maalaala iddoo itti qalan yoo lafee ofii akka sangaa ofii arke iddoo san foolii gartee funyaan isaa lafatti qabeeti gartee booyee achitti gartee immaan dhangalaasee achirra deemaa bar horiin wallahi laziim horiin akkas godha ilmi namaa horii ta'u gartee nam ijoolleen teenya gartee aqlii horii hanqa horii takkaa ogeeyuu didde jara keenya yaa jara keenya nama gartee adda dure kay dubartii mana maadaamii gartee majlisa arabaarra teessee isa ajajju inna lillah dubartiin mukhayyafa tala teessee si ajajju ambassaa keenya leenca keenya qabsaawa keenya ilma abalo ilmaan aliyyi cirriitii miti ilmaan waaqa guutuu miti ilmaan jaarraa abbaa gadaatii miti ilmaan sheekh Muhammad Bakriitii miti kun ilmaan addaati uumaa addaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu keessa fide malee kanaa miti osoo jarri sana gartee warri gartee qabsaawwanni gartee adda dureedhaan addunyaa tanarraa deeman rabbi rahmata isaaniif haa godhu osoo jiraatanii ummata kanatti lakkaawaman hin lakkaawama wallahi laziim oromoo sabuma kanaaf isinii dhiisan silaa gartee isin himachuu dhiisi saba kanaaf isiniif dhiisan gartee silaa. Ummata kana kan rabbiin asitti akkana walitti nu qabe. Jara keenya waan hin raawwatamin ummata keenya kana keessa mallattooleen qiyaamaa tana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatu hundi ummatuma kana keenya keessaan argamaa jirti. Isaanuma irratti eegaa jira. Waan hundi asirratti argamtee jirti. Waliigallee waan ummata waan biyyaa beef hin beeyne waan ajjeesuufis hin beeyne waan laayifirra fiduufis hin nadhibe ittiin beekamuudhaan. La ilaha illa waan hin dalagin hin qaban jara keenya lubbuu achi waan ni hafteen jirtu bar lubbuu achi waan ni hafteen jirtu lubbuun tun qaali yeroo takka addunyaa kana jiraatti yeroo takka deemti hin deebitu asirratti wa haraamun ala qaryatin ahlakna annahum la yarji'un eega rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyaa irraa fudhate bar duuti nama rifachiiftu jedhan akka itti du'anii nama rifachiisa malee تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ربي تفيدي أكاتا اتديم تو قام غرتي كاناتو نما دي بمالي دو أنا ما قد ديسيستو جرا دو أنا ما قد مچيفتو تجرا نما سجود الرد دي نما جهاد كيست دي نما قرآن الرد دي نما خير الداد الرد دي نما غرتي هنغوتو